namoonni hedduun qabeenya hadda dhufee borfixeensa ganamaa ta'uuf lubbuu qaalii dhala namaa deebitee hin argamne yennaa galaafatan ni mul'ata. Lubbuu namoota hedduu galaafachuuf sababa ijoo isaan jedhaman immoo qabeenyi lafaa isa tokkodha. Lafti lafeedha jedhamus garuu lubbuu dhala namaatiin walgituu hin danda'u. Dhugaadha, lafa qonnee irraa nyaanna, mana irratti ijaarranna, garuu sababa dhabamuu lubbuu dhala namaaf gonkumaa ta'uu hin qabu. Odeeffannoo nuti aanaa Sigimootii dhageenye immoo garuu qabeenyaan lafaa dhabamuu lubbuu dhala namaatiif sababa ta'eera. Rijaal Jamaal abbaa ormaa fi Ustaaz Rijaal waliin aanaa Sigimoo ganda Jimaatee bakka maqaa addaa Buunoo jedhamu jiraatu. Rijaal jireenya isaa keessatti nama amala gaarii qabu ture. Yeroo keessa garuu Rijaal qabeenya lafaatiin sammuun isaa waan fudhatameef amalli inni ittiin beekamu duraanii foolii bishaanii ta'uu jalqabe. Rijaal Jamaal kanaan dura qabeenya lafaa irratti giddi abbaa shaaroo waliin wal dhabaa turan. Lafa qaban irratti walii galtee dhabuudhaan ija diinummaatiin wal ilaaluu jalqabaniiru. Rijaal Jamaalii fi Ustaaz Rijaal yeroodhaa gara yerootti garaan isaanii jabaachaa deemuu jalqabe. Rijaal Jamaal qabeenyaa lafa isaaf hin malle argachuuf giddii abbaa shaaroo bakka namni hin jirretti eeggachuudhaan lola gidduu isaanii jiru sababa godhachuun cuubee mudhii isaa irraa luqqifatee haala hammeenyummaa fi gara jabeenyummaa qabuun morma miidhamaa karaa mirgaan yennaa tokko waraanee giddiin erga kufeen booda bakka giddiin kufee jirutti cuubeedhaan cinaacha isaa kara mirgaa yeroo lama waraanee itti dabaluudhaan cinaacha isaa kara bitaa yeroo tokko waraanee miidhamaan sababa kanaan waan du'eef yakka ajjechaa cimaa giddii irratti raawwate. Harki isaa dhiiga kan hin quufne Rijaal Jamaal mucaa obbo Giddii Abdallaahii Giddii abbaa koo ajjeeftaa jedhaa fiigaa yennaa itti dhaqu Rijaal ammas cuubeedhaan mataa Abdallaahii waraanee morma isaa gara mirgaas waraanee harka isaas itti dabaluudhaan namoonni waan irraa baasaniif Abdallaahiin mana yaalaatti yaalamee lubbuun isaa du'a irraa hafuu danda'eera. Dhiiga dhala namaa buusuun araada kan itti ta'e Rijaal walirraa dhowwuudhaaf kan deeme Hafizuu Hawwii nama jedhamus cuubee qabatee jiruun dugda isaa keessa yeroo sadii waraanee miidhamaan erga of wallaalee kufeen booda du'eera jedhee dhiisee deemnaan Hafizuun mana yaalaa geeffamee innis du'a irraa hafuu danda'e. Garaan isaa akka dhakaa gurraachaa kan jabaate Rijaal ammas Hawwii abbaa diduu cuubee qabatee jiruun harka isaa karaa mirgaa ciqileedhaa ol yeroo tokko waraanee yakka miidhaa cimaa raawwate. Manni murtii olaanaa godina Jimmaas himatamaa kana irratti himannaa 4 banuudhaan himannaa isarratti baname bitaa mirga dhaggeeffachuun adda baafate. Seera yakkaa himatamaan balleessaa qabaachuu isaa hubatame tumaalee seera yakkaa keessaa keewwanni 539 hidhaa cimaa umurii guutuu yookiin adabbii du'aa adabsiisuu kan danda'u ta'uu tumeera. Tumaan seera lamaan yaalii ajjechaa sukkanneessaa keewwata 540 immoo hidhaa cimaa waggaa 5 hanga waggaa 25 gahuun adabsiisuu akka danda'u tuma. Himatamaan yakkoota qabatamoo dachaa miidhamtoota garagaraa 4 irratti raawwachuun isaa ni hubatama. Yaada adabbii salphisuu dhiyaatee himatamaan kanaan dura yakka raawwatee kuusa yakkaa kan hin qabne ta'uu isaatiif himatamaan hanga gaafa yakka kana raawwatuutti nama amala gaarii qabu ta'uu isaa tilmaama fudhachuu bu'uura seera yakkaa keewwata 82 muraa 1aatiin kuusa yakkaa dhabuu isaa akka yaada adabbii salphisuu waliigalaatti qabameera. Dabalataan himatamaan itti gaafatamummaa maatii bulchuu qabaachuu isaa akka yaada adabbii salphisuutti dhiyaatee bu'uura seera yakkeewwata 86aatiin akka yaada adabbii salphisuu waliigalaan akka adabamuuf ta'eera. Haala jireenya dhuunfaa himatamaa sadarkaa barnoota isaa fi hubannoo inni qabu tilmaama keessa galchuun himatamaa kana ni barsiisa. Namoota biroof immoo akeekkachiisa ta'a jedhamee kan itti amaname kan guyyaa harki isaa qabame irraa kaasee herreegamuun hidhaa gulantaa 36ffaa keessatti hidhaa cimaa waggaa 20tiin adamneerra jechuun manni murtii olaanaa godina Jimmaa itti murteesseera.